السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله جدين جلقب دبيكو الحمد لله فارو ربي كنكو كان هران نجي نرى قبيركو هر اللي بور اللي سما أبدين كنكو سما كان يامة يرونا غافركو كناتن بايسا فارو كالككو كناتن بايسا فارو كالككو أما ستان فتا جسكو لما فانا غافف مني جالا كالكي شفا اسم الراجرات نبيكو مصطفى أبجمانا ما بريدا وشفا جال اللي رحماني حبيبي مصطفى جال اللي رحماني حبيبي مصطفى صلوات ربي والسلام عليه يا وردي وانكينيا بغا نغان سان كيسموني مرتو الشمال كم جسو بكا جرسنتي نغافف من ربي سن الراجراتو بكا جرسنتي نغافف من ربي سن الراجراتو gaaddisni aragaltii kan waliif rifatu tulluu kutee darbee kan waliif jirmatu yeroo akkas wal ga'u qacceen ofii turu wanti kana caalaa nama gammachiisu tasuma hin jiru wanti kana caalaa nama gammachiisu tasuma hin jiru nyaachuufis dhuguufis qophiin xumureera kan filattan nyaachuuf induu qophaa'eera kan isiniin jecha ergaa kun gara ergaa kottin isin dabarfadha madda qaroominaa yaa burqaa beekumsaa wabii eenyummaa koof waardiyyaa eegumsaa aliif baataa jennee si keessatti barree daawwitii jireenyaa si keessatti agarree daawwitii jireenyaa si keessatti agarree kunoo har'as geenye alhamdulillaahi kaleessa nu eebbisan huruufa guusnaanii har'a isaan eebbisnaa kitaaba fillaanii ustaas Saadiq Umer baga gammaddanii ustaas Saadiq Umer baga gammaddanii umnaaf beekumsa jiruun malaan bishaan waadanii obsaaf kutannoodhaan kitaaba nuu qopheessanii maqaa kitaaba sanaa warri nu gaafattanii taysiirul majiid jedhanii nu kitaaba dubbisuu hin beennu jettanii warri suuta gungumtan abshiraa isiniin jedhan kunoo ustaaziini kanaafis ni jira kan keessan furmaanni fatahaadhaaf tasraa ammas fatahseenii hundumtuu qophaa'ee abshiraa jedhanii hundumtuu qophaa'ee abshiraa jedhanii dubbisuun gaariidha bu'uura jiruudha waan hin beekne baruun kaaniif siruudha tuullaa dilbii beekumsaa irraa barachuudha qaroo waliin qaroomuuf sammuu ofii tiksuudha nama guutuu ta'uu fi tolfachuuf tarkaanfii har'uma dubbisuuf jalqabi tattaati har'uma dubbisuuf jalqabi tattaati hojii madaamiyaa ta'uu yeroo boqonnaa ofii dubbisoo madeeffadhu kanan isiniif himaa obboleewwan koo tiruu ofii kana isiniin jechaa eebbaan angoola badha saganticha rabbiin nuuf haa dhaga'u kadhaa keenya jaranaa wanta feenu hundumaa nuuf haa kennu baranaa hunduma keessaniifuu gargar hin baasne nama kan barbaaddan argadhaa naaf milkaa'aa jarana kadhaa ofiisaa beekuun dhukkuba qaamaa qalbii osoo nun jabiin beekuun nuu haa fayyisu rabbii maatiirraa fagaattanii kan jirtan biyya namaa milkiidhaaf gammachuudhaan nagaan keetti gala milkiidhaaf gammachuudhaan nagaan keetti gala kan isiniif barreessu barastuu markazichaa yoo irraa dogoggore arruma na uffolchaa yoo irraa dogoggore arruma na uffolchaa maqaan haadha biyyaa markazni burqaa beekumsaa barsiisaan ustaas Saadiq Umer assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu waan na dhaggeeffataniif galatooma